Gaafi mirgaa gaafatu kaamsee shiran humni addaatiif ka federaalaa kumandi poostiin kiraa hawwatii ulfaataa imman gudeetaa jira kuni dabaafii jira addunyaan gurra nuufira ammas gadhufe koloneer mangistuun biraa kaana jeesee kawwanii dhaguure akkuma alii muusaa irra garmaamaa tirtira ammas gadhufe koloneer mangistuun biraa kaana jeesee kawwanii dhaguure akkuma alii muusaa irra garmaamaa tirtira hedduu nama ajabsiisa ammoo sammuu walumaan ta'een ani kan dinqisiisu yeroo hedduu sillee dordofa iddoo hiriiraatii fi iddoo garagaraatitti yeroo si argus achumatti waan uumteetiin uummata keetii dhaamsa dabarsitu waan daqiiqaa 2-3 keessatti dhaamsa kee kan fixattu kana wanta kana itti yaaddeeti moo sila barreeffatteetumaan deemtaanani kana dinqisiisu yeroo hedduu waan kana. Kuni ka rakkoon uummata keenyaa keessatti dhalanne keessatti guddanne keessa jirra keessa deemaa waan jirruufi waan onnee fi mataa fi sammuu keenya keessa walitti hidhattee jirtu waan taateefi wanti jechuu barbaannu wanti hojjechuu barbaannu nu keessa dubbata. Kanaaf waan yaanni keenya kanaan walii hidhataa ta'eef keessatti dhalanne keessatti guddanne keessa jirra keessa deemuuf teenna haga waan kana keessaa hin bahinitti. Kanaaf jechuudha haalli isaa kanaaf amma qabsoon itti wanni qabsoo irraa ka dubbachuu itti dandeenyu. Hedduu nama dinqisiisa artist jeneraal Umar Suleyman nama kennaa addaa qabu dhugaa nama baay'ee ani dinqisiifadhuudha akka mataa kootittis akkasuma uummanni Oromoo hedduun isaanii dhugaa dubbachuudhaaf iddoo garagaraatiis bilbilanii jeneraal artist Umar Suleyman nu affeeraa kan jedhan kennaa addaa nama qabuudha. Nama Oromoon jabeeffachuu qabuudha akkasumas uummanni Oromoo bakka gaarii siif qaba bakka addaa siif qaba kanuma waliinuyyuu dhaamsa sii dabarsuu barbaada hedduu tokko galatoomiin siin jira mee egaa kanatti aansuudhaan ammas gaafii biraatitti si dabarsaa qabsoo ammaa kana biyya keessaa fi biyya alaatti uummanni Oromoo godhaa jiru kana bu'aan isarraa argame laafinni yookaan ammoo jabinni isa hedduu jiru mee akkamittiin ilaalta qabsoo amma uummanni Oromoo alaa fi keessaan itti jiru kana. Kuni haalli amma qabsoon biyya keessaa biyya alaa jirtu akkam bareeda keessattuu qabsoon biyya keessaa qawwee jala waan galtee fi diinaan kokki wal hudhee qabee uummataa fi qeerroonis socho'aa jira. Uummanni biyya alaas ammootu hin rafne ka'eetiniin hinjifannoo guddaa galmeessee jira. Hinjifannoo guddaa galmeesse takkaayyuu haga amma sochii biyya alaa kana goonu kana keessaa imbaasii karra gahuu hin dandeenye. Baran ammootu qeerroof qarreen imbaasii seentee cubsiiftee alaabaa ofii fannifte. Kanaaf haalli amma kun deemu kun ammoo qeerroon biyyaa qabsoo itti finiinsee bufee qeerroon alaa naftanyaa irra imbaasii cufe eebata bilsiginaan badda uummanni tufee kufa biyyoot kaasee sawalli dhufe qeerroon biyyaa qabsoo itti finiinsee bufee qeerroon alaa naftanyaa irra imbaasii cufe eebata bilsiginaan badda uummanni tufee kufa biyyoot kaasee zawalli dhufe mukkuree addunyaan gargaarsa irraa mure mukkuree gaafa Oromoon dide dubbiin xumure mukkuree addunyaan gargaarsa irraa mure mukkuree gaafa Oromoon dide dubbiin xumure itti sochoosii akkuma jirruun itti sochoofnaa dachee itti sochoosii akkuma jirruun itti sochoofnaa dachee fuuldura malee dubartiin deebitu Oromoon amma achi itti sochoosi itti sochoosi bakkuma jirruun itti sochoofnaa dachee itti sochoosi bakkuma jirruun itti sochoofnaa dachee fuuldura malee dubartiin deebitu Oromoon amma achi. Hedduu galatoomii artist jeneraal Umar Suleyman egaa gaafii kiyya kaniin ani si gaafadhu ani daqiiqaa 15 si kenna ati daqiiqa 2 keessatti waan jira walitti qabdee na deebiftu kuni taalentii addaati dhugaa dubbachuudhaaf dandeettii addaa waan ta'eef kana homaa godhuu hin danda'u rabbi si dabalu siin jedha ammas mee gaafii kiyya kan itti aanutti wayita si dabarsu mee qabsoo kana uummanni keenya asii hin geenne har'a as geenye mootummaan duraanii kuni uummata keenya irraa bu'aan jiru
hanga guyyaa har'aa kanatti nama nurraa ajjeesaa jiran. Hamma sa'a amma anaa fi ati teennee dubbannu kanatti namni keenya du'aa jira. Fakkeenyaaf wanta guyyaa har'aa magaalaa Baalee Roobee keessatti ta'e quba qabda. Kanaaf ummata keenya fixuudhaaf ilmaan teenya fixuudhaaf ijoollee qacaleen harkaa fixuudhaaf muratee ka'ee jira. Erga yeroon isaa dhumates ummanni keenya ammoo qabsoo itti jira. Akka gaarii oofaa jira keessaa alaan wal dubbise. Mee dhimma kanarratti qabsoon keenya kun haala kamiin itti fufee deemuu qaba? Ummanni keenya akkamitti wal dhagahee isa xumuraa godhuu danda'uu qaba. Amma wanti mul'atu tokko jira, wantoonni hayyoota garaagaraa irraa yeroo garaagaraatitti ummanni dubbataa jiru jira. Gaafiin ummanni gaafataa jirus jira. Namni hamilemaan akkana godhaa jira malee ummanni Oromoo aarimaan akkanatti qabsootti seenee faffaca'ee qabsaawaa jira malee waan walitti qabame kan isa sochoosu waan bakka tokkotti walitti qabameetiin yookaan jaarmayaas haa ta'u yookaan liidara garaagaraa of keessaa baasuudhaan walitti qabameet faca'iinsa mul'ataa jedhaa jiran yeroo ammaa kana. Waan kana mee akkamitti ilaala jeneraal artiist Umar Suleyman? Ummanni keenya qabsoo keessaaf alaan itti jira. Akka inni qabsoon isaa tuni galma geettuuf waan isa barbaachisu dhaamsi isaaniif gumaachuu dandeenyu. Qabsoo teefiniisi keessaa fi alaan, qabsoo teefiniisi keessaa fi alaan. Xiqqaa fi guddaan dhiiraa fi dhalaan, xiqqaa fi guddaan dhiiraa fi dhalaan. Akka kinniisa gurmuu teetuuchi akka galaanaa yaa'i wal jala. Tokkummaan furtuu balbalaa saba gurmaa'ee qabsaa'ee duwwaa banatee galan. Tokkummaan furtuu balbalaa saba gurmaa'ee qabsaa'ee duwwaa banatee galan. Hoggana cimaa of keessaa baasii jala hiriiri deemi wal jala. Dhaamni jajjabniif hogganni cimaan furtuu fi furmaata sabaa mala. Hedduu galatoomii. Egaa as keessatti wanni ani hubadhe hamma tokkotti qabsooteen agartee faffacaatee yeroo garaagaraatitti argamaa jirtu tana walitti qabdee uummataa ibsite. Dhaabas haa ta'u hoggana jabaas haa ta'u uummanni keenya of keessaa baasee waan san jala hiriiree akka mataa walitti hidhee qabsoo jalqabe tana xumuree bakka itti godhuudha. Walumaa galatti dhaamsi kun egaa uummanni Oromoo waan kana keessaa dhaamsa jabaa argata jedheetiin abdadha. Hedduu galatoomi siin jira artiist jeneraal Umar Suleyman. Kanumatti aansuudhaan akkuma beekamu goonni Oromoo artiist Haacaaluu Hundeessaa ji'a 3 dura nurraa wareegamee jira. Yeroo tokko gaafiif deebii isaa keessatti artiist Haacaaluu Hundeessaa eenyuun dinqisiifattaa, mee eenyuun fakkeenya godhatta eenyuun dinqisiifatta jedhamee gaafatame artiist jeneraal Umar Suleyman kan jedhu gurra kiyyaan dhagaye. Mee waliin dhufeenyi artiist Haacaaluu Hundeessaa waliin qabdan hin jira hammam takka walitti dhiyeettanii maaliif si dinqisiifachuu dandeessetti fakkaata? Haacaaluu Hundeessaa ilma lafaa dhufaa jiru. Gaafa ani biyya jiru an isa hin beeku yookaan inni yookaan daa'ima ta'ee gurraan na dhagahuu danda'a. Erga ammoo tuyyuu biyya alaa kana keessa turre innis biyya kana dhufe innis ammoo biyya keessatti qabsoo jabaa godhee mucaa lafaa dhufu mucaa jabaa mucaa kaayoo qabu mucaa ummataa fi biyyaaf dhalate. Gaafa biyya kana dhufe ammootu biyya kanatti argisiisa inni asitti godhe qopheessinee fi afeerraa asuma mana kanatti illeen isaa fi hiriyoota isaa warra waliin dhufanii fi hiriyoota isaa ka biyya kana jiran waliin asitti afeerraa godhee fi gaafsan qaaman sirritti wal barree gaafsan yoo wal barru yoo laaltu daa'ima garuu yaadni isaa guddaadha, nama cimaadha, nama ammootu mul'ata dheeraa of duratti qabu, nama ammoo waan baay'ee hojjechuu danda'u osoo hojjetin karatti kutanii nama dhabuu hin qabne Oromoon dhabdee namni kun argitee nama argitee nuti amma gara umriin keenya achi deemaa jiru kanatti nama qabsoo teenna fuudhee silaa argitee ummata keenyaaf ijaa gurra ta'ee deemuu waan ta'eefi nama akkana dhabuu keenyatti baay'ee gaddaa. Haa ta'u maletti inni hin duune hin jira. Inni
hinduuni har'allee onne ummataa keessa sammuu ummataa keessa jira hojiin isaa ammallee bakka ummanni kun hundi jiru keessaaf alatti dalagaa jira jechuudha kanaafuu ammootu du'a isaa kanaafi dhiiga isaa rabbiin haa baasu ummanni illee ammootu gumaa isaa haa barbaadu gumaa isaa inni ilma ummataa waan ta'eef waan haadhaaf abbaa fi gosti barbaaddu hin ta'iniifi ummanni Oromoo barbaadachuun dirqiidha kanaaf waan isaa kanarraa xiqqoo wannan jedhu yoo jiraate diini callu hundeessaa jigee lafatti naf haga kumaa baasutti haga qabsaa yoo ta'u fi mana hidhaa yaasutti Oromoo manatti galleerra fuu kuni biyyaa fuusa fuu diini callu hundeessaa jigee lafatti naf haga kumaa baasutti haga qabsaa yoo ta'u fi mana hidhaa yaasutti Oromoo manatti galleerra fuu kuni biyyaa fuusa itti mutti qeerroo qeerramsa ki bakkuma jirtuun akkuma kinniisaa itti bilsi kennaan hooma faca'u jirti ufii fuuba itti mutti qeerroo qeerramsa ki bakkuma jirtuun akkuma kinniisaa itti bilsi kennaan hooma faca'u jirti ufii fuubatti. Hedduu tokko galatoomii artiist jeneraal Umar Suleyman gadda Callu illee isaatiif qabdus asirratti akkuma gaarii ibsite Callu walitti dhufeenya kana duraa dhabdanis yeroo inni biyya kanatti dhufee jedhe manatti affeertee hamma tokko waliin haasofte eenyummaa isaa gartee akka gaarii argite mataa isaa dubbisuu dandeette dhugaa dubbachuudhaaf artiist Callu Hundeessaa ani kan gurra kiyyaan dhagaye hedduu si dinqisiifata eenyufaa dinqisiifatte jennaan artiist jeneraal Umar Suleyman nama yeroo hundaa haala wal fakkaataan deemu jedhee hedduu kan sirraa haasa'u ufii kiyya waan dhagayeefiin gaafii kana si gaafadhe. Gaafan biyya dhaqellee nasimatee jira nasimatee dirree xiyyaaraatitti wayitaani bu'e nasimatee jira nasimatee gaafa sanillee yeroo anachi ture sun yeroon dheeraa miti malee anatu achi keessa hin tutturin malee anatu iyyuu namatti hin goggorin malee dhufee nasimatee jira guyyaa sanillee. Artistoonni hundinuu achirratti dhufanii namni hedduun nasimatee jira innillee namoota keessatti hojjette dhufee nasimatee jira. Mee kanumaan wal qabachuudhaan mootummaan kun namoonni hedduun mootummaan kun kufee jira. Miidiyaa marra qofa irra jiran malee isaan jalaan torturanii dhumanii jiranii. Keessattuu yeroo ammaa kana akkuma beekamu gadaan isaaniitis dhumtee jirti. Amma akkuma shiftaatitti gubbaa kanaan miidiyaa fi waraana waan harkaa qabaniif gubbama kana jiran malee jala kanaan hin jiranii waan jedhamutu baay'inaan haasawamaa jira. Warri keessa beektoon illee kanuma dabarsaa jiru. Mee dhimma kana akkamiin ilaala jeneraal artiist Umar Suleyman? Amma mootummaan kufee jira. Mootummaan kufee jira ka jiru humna qawweetiin mootummaa humna qawweetiin ummata bulchuu tu jira malee mootummaa miti kun amma mootummaa jechuun waan ummanni filate. Waan ummanni hin filatiniif humna qawweetiin jechuun humna akka shiftaan ummata bulchu. Namni qawwee qabu tokko humnaan si bulchuu danda'a malee amma mootummaan hin jiru. Kanaaf ummanni ammoo kan ofirraa kuffisuuf qabsee itti funiinsee jira. Kanumaa humnuma shiftaa kaafii kanayyuu ofirraa buusuuf malee amma mootummaan hin jiru humna shiftaa kana ummanni keessa alaan hiriira itti qabsiisee jira. Hiriira amma inni itti qabsiise kanatti ka biyya amma keessaa jiru kanatti akkuma amma itti aanu kanatti laalla. Keroof qarreet fincile keessaa fi alaan kaa'e wal ta'e hiriira bahee keroof qarreet fincile keessaa fi alaan kaa'e wal ta'e hiriira bahee ummanni siifadha jedhe hidhaa ajjechaa gabrummaa dinne nu gahee hiriira bahee nagaatti yaa biyyoot kaasayee haganaaf ummata fito barri kan kelle hobbee nagaatti yaa biyyoot kaasayee haganaaf ummata fito barri kan kelle hobbee nu ceesisi jennaan inni rasaasaan ummata ceesisu kahee hin ceesifne maqaan gurbaarri ficha ceemsaa irraa lafa dha'e. Nu ceesisi jennaan inni rasaasaan ummata ceesisu kahee hin ceesifne maqaan gurbaan ofii fuudhicha ceemsaa irraa lafa dha'e. Achirra jirti dubbiin isaa. Hedduu tokko galatoomii egaa kufiinsa mootummaa nama nyaata mootummaa Dr. Abiy kana akkuma gaarittiin ibsite egaa kanumaa wal qabachuudhaan gaafii wal qabatti
mootummaan kun kufee jira. Ummanni keenya qabsoo itti finiinsa yeroo gabaabatti kufa waan jedhamutu haasayamaa jira. Xiinxallootaa fi beektoota hamma siin bahutti waan akkanaa kana jedhaa jirtan. Mee kanuma wal qabatee mootummaan kun har'a siin jiga. Waan haasaamu tokko jira uummata Oromoo kana keessa. Uummanni Oromoo in fincilaa, in ka'aa, in qabsaawaa, dhiiga ofii gannaqaa lafee ofiin caccabsaa masaraa aga masaraa mootummaatitti hamoommota ta'een deemaa eegasii biraa hafaa jedhan. Jeneraal Umar Suleyman waan kana akkamiin laalta? Har'as mootummaa kana kaafne amma kaasuuf ennaa. Mee uummanni Oromoo boodas maaltu nu mudate jettee ni laalta? Maal godhuu qaba? Waan kana duratti irraa dubbadhe kana nu mudate hooggana cimaaf dhaaba cimaa dhabuu kennatu bar hundumaa balbala irraan geenneen namni yookiin uummanni gurmaa'e nurraa fudhatee deema jechuudha. Bara san osoo qabsoo hagarraa uummanni keenya qabsaa'aa ture, du'aa ture, hidhamaa ture. Takkayyuu hin dhaabne urgaa waggaa 150 irraa namni ima du'a, ima hidhama. Garuu hooggana cimaa fi dhaaba jabaa dhabuu kennatu kanaan nu gahe. Dhaabni keenya hin dhaabata sharafamaa deema malee dhaaba ititee jabaatee wal gurmeessee hooggana cimaa jala deeman ta'uu waan dhabeef amma ka duratti irraa dubbataa ture hooggana cimaa of keessaa baafachuu jala hiriiruu qabsoo finiinsuu dhaaba jajjabaa fi hooggana cimatu ummata sana bilisoomsuu danda'a. Kanaaf malee uummanni yoo fincile yoo egeriiti wanti akkasii akka dhaabaa jajjabni hoogganni cimaan qabaatee bakka sana qabateetiin ummata kana gara inni haqaa mirga isaatitti hin ceessisin ka biraa fudhatee gara ofii barbaadutti ceessifata ka gurmaa'ee dhufe atiin qabsooftaa fi inni duuba dhaabatee sima duubaan fiiga atiin fiida du'aa inni suduba fi garee fakka irraan tarkaanfataatuma deema sana booda gaafa inni ati balbala rageetti ati wanti atitti bakka ati hin qabsaa'aa jirta malee hooggana cimaa dhaaba cimaa bakki rakkoon teennaa furtuun achi ka duratti irraa dubbataa ture dhaaba cimaa fi hooggana cimaa tokkummaa walitti gurmaa'anii deemu. Kaagadhaa kisaaraa irraa nu gahee dhaabbota uummataa uummanni qabsaa'ee du'aa ture ka kisaaraa irraa nu gahee durillee ka kisaaraa irraa nu gahee dhaabbota kaleelle kisaaraa irraa nu gahee dhaabbota dhallee ka kisaaraa irraa nu gahee dhaabbota arra balbalarra gahanii erga nagahan keessatti galanillee osoo angoo harkaan hin qabatin qunnaa angoo ittiin safaratan osoo wal harka qabaniitiin hin jedhani ka biraa dhufee irraa fudhateeti kun rakkoo kana keessa nu naqee isaanis rakkoo keessa naqe kanaafi of durallee haga hoogganoonni kunniin tartiibatti hin deebiin uummanni bilisoomuu hin danda'u. Yookiin ammoo hooggana biraa of keessaa baafatanii uummanni keenya qabsoo itti fufee deemuudha jara eeguu dhiisuudha. Amma jara wanni eegamu jiru jara kanarraa amma bilisummaan barbaadamu. Amma hooggana amma jiru kanneen irraa bilisummaan hin barbaadamu. Maaliif qabsoo ofii uummanni finiinsee of keessaa hooggana cimaa baafatee jala hiriiree akkasiin argitee dhaloonni haaroo kana keessa ka isa bilisoomsu. Engadda osoo nun hin beeyne tiim lammaan as bahee fudhateemi osoo qophoon jiraateemi ammas ka akkanaa kun qabsoo kana keessaa bahee qabsoo uummataa kana keessaa bahee cee bakka kana qabachuu qaba. Ka biraa dhufee ammallee tiimiin biraa akka bahu hin barbaannu. Ammas yoo ati waan ammaatti dabarsitee kana uummanni fudhatee nyaatamuu kenneetta. Guyyaa adii. Ammas hin duuna ka biraan duuba dhaabbataa kan dhumu amma laali gaafsan haga ji'a sagalii falmannee turre. Ji'a sagal booda namni kan duubaan ka'eetiin hin jedhe. Arras kun amma kun hojii ameeqa itti seenne namni nu waliin ka'aa jiru hin jiru reef tattaafataa jira nama. Ataatuuti gaaf nuti dhabnee achi hin geenne warra gurmaa'eetu fudhata. Kanaaf ammarraa gurmaa'u hooggana cimaa of keessaa baafachuu uummannis jalatti hiriiruu qabsoo fi halkanii guyyaa cimsuu waan harkaan gaatan jabeeffatanii waan itti hafte duratti deemu. Kanaaf wanti nu barbaachisu ka duraanii irraa kan godhe kana waan taateef akka kun nu mudanne amma. Sun amma bar guyyaa adii jira. Kana beeynee jirra amma kun akka nu mudanneef kaasaa jirru. Yoo kun ammoo itti fuftaate kanuma ta'a jechuudha hiika biraan qabu. Ammoo ammallee waan ati haasofte kanarraa ani kaniin an xiinxalle wanni kun kaleessa nu mudate kaleessuma nu mudate har'aa miti ila kaleessuma. Wanta kanarraa ammas uummanni keenya barumsa fudhataa jiru fakkeenya sii kenna. Hoogganni cimaan hamma tokko akka dhaabaatittis jiraachuu baatu warri akka Jawaar Mohammad fa'aa warri ala kanatti qabsaa'anii miidiyaa garaagaraa dhaabanii gochoonni Jawaar Mohammad uummata kanaa godhe waan guddaadha. Namoota akkanaa kanneen wayita galanis kun diinni adamsee qabee hidha. Namoota silaa uummataan dhaabatanii uummataan deeman ati jettee ati eedu nama akka Baqqalaa Garbaa fa'aa akkasuma maqaa hedduu kaasuu dandeenya. Namoota ciccimoo diinni qabeetiin nu keessa hidha. Namoota kan Oromoon baafachuu irratti
ammas hogganni biraa ka ati jetteef jira hoggana biraa ummata uf keessaa baafatee ummanni jala hiriiruu qaba kan ati jetteef jira yoo hogganni wayii baheetiin ummanni duuka hiriiru nama san qabanii ajjeesan nama san qabanii hidhan dhimma kanarratti mee ummata keenya maal dabarsita ummanni qabsoo fi dhaabu dhiisuu miti ummanni halkanii guyyaa yoo akka galaana irraan garagalee mootummaan humna ummataan dhorgu hin qabu yoo ummanni dura dhaabbate yoo ummata ammoo tokkummaan dura dhaabbate dhorguu hin danda'u yoo ummata argite jihaa tokko laaffifatee jihaa tokko nama keessaa fuudhee aangoon qabee jihaa tokko nama keessaa fuudhee bu'aan qabee jihaa tokko nama keessaa fuudhee waan adda addaatiin qabeetiin waliin dhiyeennaan qabeetiin hidhee ummanni hin sosocho'u ummanni keenya kan hunda lafa akkatti gatee qabsoo cimtuu godhee akka dheengaddaa sana hinjifannoodhaan ofirraa xumuruu isa barbaachisa. Kanaaf ammallee ummata keenya ka hidhaa jiru kana kabaafachuu danda'u ummata. Mandeellaan gaafa biyya isaatiif qabsaa'u gaafa inni hidhaa keessa taa'u isaa miti Mandeellaa miti ka ummata sana egeriiti jijjiirraa sana fide. Mandeellaan qabsaa'ee ummata kakaasee ummata inni kakaasee isallee hidhaa baaseetiniin jijjiirraa sana fide. Ammas ummanni keenya Jawar ummata kan media dhaabe kakaasee qabsoo alanaa duute walitti hidheetti biyyaan gahe. Qabsoon hin xalafamte malee. Biyyaan gahee jira inni hin butamte isallee butan dhumarra. Qabsoon largaa butan isallee butani. Kanaafuu ummanni keenya halkanii guyyaa akka biyya ummata warra Dabuu Afrikaa sanitti isas qabsoo fi halkanii guyyaa itti fufee isas baasee biyya ofiillee wala boomsee ummata ofiillee bilisa baasuun ta ummataati malee ta warra hidhaa jiruuti amma qabsoo warra hidhaa jiru bira hin jirtu qabsoon ummata bira jirti jarri ammayyuu qabsaa'ota ummataati ummataaf jedhanii hidhamanii jiran hidhaa keessa jiran kana kabaafachuu danda'u yoo kana hin baafatin namni borusii qabsaa'ullee hin jiru yoo kun achi keessa kaduu taate namni borusii qabsootti sii deemu iyyuu hin jiru jarri kuni ummataaf of kennanii galan guyyaa adii dharrasaasa dura dhaabbatanii ummanni kun ammootu jara kana baafachuun dirqama mootummaa kan ofirraa kuffisuun dirqama ummataati kun hojii ummataati malee hojii warra saniitii miti hojii warra hidhaa jiruutii miti kanaaf qabsoon teenya amma ummata biratti jajjabduudha kanaaf sochiin itti fufuu qabaa jedha kanaan kanuma wal qabsiiftee artist jeneraal Umar Suleyman hedduu tokko galatoomi dhaamsa ati dabarsaa jirtu kana akka salphatti laaluun hin barbaachisu ummanni Oromoo dhaamsa kana keessa waa hedduu barata jedheetiin yaada waa hedduu argatas jedhee yaada maalii fi xumurri qabsoo kennaallee maal ta'a waan jedhu kaafteetiin irratti mari'anne waan ta'eef namni kennaa amma qabsaa'uma kana laalee malee xumurri qabsoo kennaa akkuma kaleessan ta'a akka akkas hin taane dhaamsa jedhu waan dabarsitee fi kanuma wal qabateetiin egaa guyyaa har'aa kana marii goone keessatti goolabuudhaaf sa'aalleen hamma tokko nurra gabaabatee jidduutti duratti amma waan jawaarsan irratti dhaamsa isaa tokko qaba dhaamsa jabaa argite gaafa galu namni kuni ummata ofiiti saba ofiitiif rabbi abdatee gale malee mootummaa kana akka hin abdanne himee jira paaspoortii Ameerikaalleen abdadhu jedha waa takkayyuu ani ummata kiyyaa fi rabbii kiyya duwwaa abdadhee gale jedhee dubbatee jira osoo argu seene mucaan kuni amma ummanni kunis waadaa inni ummataaf gale ummannis argitee callisuu hin qabu ummanni kiyya nan salphachiisu jedhe kanaafi ummanni kun ammootu halkanii guyyaa ammoo qabsoo kana cimsee isaa fi warra isa waliin hidhaman hunda qabsaa'ota Oromoo hunda yaafachuun ta'u ummataati. Kanaaf dhaamsa isaa tokko amma duratti akkuma dhaamsota kaan dabarsu keessatti saba ofii abdatee gara biyyaa galee jawween kiyya kalee yoom takka abdatee jalee qeerroof qarree ofii abdatee malee saba ofii abdatee gara biyyaa galee jawween kiyya kalee yoom takka abdatee jalee Kerroof qarree ofii abdatee malee rabbii ofii abdatee gara biyyaa galee jawween kiyya kalee yoom takka abdatee jalee kerroof qarree ofii abdatee malee sabni Oromoo keessa falaan kaakaane qabsootee naafaa taanu tagalee qabsaayotii Oromoof mana hidhaa galan hunda akka taanu sagalee sabni Oromoo keessa falaan kaakaane qabsootee akka taanu sagalee qabsaayotii Oromoof mana hidhaa jiran hunda akka taanu sagalee kana dhaamsa kiyya. Egaa dhaamsa kana qeerroo fi qarreen biyyaa hin dhagaan jedheetiin abdadha maaliif Jowaar Muhammad kan baafatus isinii kan achi keessatti ajjeesuu danda'us isinii waan jedhu artist jeneraal Umar Suleyman dhaamsa isaa isinii ka'ee jira maaliif jawween kaleessa isa qofaa miti qabsaa'onni isaa waliin
qabsaawanii umrii isaanii guutuu hidhaman ummata Oromoo kanaaf namni akka Baqqalaa Garbaafaa kaasuu dandeenya akkasuma hedduu isaanii maqaa kaasuu dandeenya ummanni kun kaleessa isa fakkeenyaaf kaafne malee qabsaa'onni hidhaa jiran hundinuu inni nama tokko wayita kaaftu akka fakkeenyaaf fudhatta malee qabsaa'otiin maqaa Oromootiin hidhaman hundi ummata Oromoo kanaaf hidhamani ummanni Oromoo falmatee baafachuun ta'isaati malee waan jawaar tokkochaa fi abukaatoo taanee dubbannuu miti waan tokko argite akka fakkeenyaaf fudhattee dura dubbatta malee wanti isa jala jiru hundinuu yookiin wanti ammoo Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf ummata Oromootiif falma jedheetiin mana hidhaa jiru hundi isaatu ummanni Oromoo baafachuun dirqama isaati. Egaa baay'ee dhaamsa jajjabaa nu dabarse artiist jeneraal Umar Suleyman ummanni keenya tokkummaadhaan falmatee akkuma kaleessaa sanitti dadhabee dheebodhee beelahee osoo hin jedhin hidhamee du'e osoo hin jedhin ummanni keenya falmii isa dhumaa falmatee ummata kana baafachuu danda'uudha qaba. Egaa yeroo qabnu waliin walgituudhaaf ani gaafii irra qabadhee dhiyaadhe gaafii xumuraa qofa harkaa qaba achi booda yeroo sii kennaa dhaamsi dabarfattu yoo jiraate mee dhumarratti gaafii kiyya isa dhumaa dhaamsi ati qabdu qeerroo fi qarree keenya keessattuu gaafii mirgaa gaafatu kaamsee shiran humni addaatiif ka federaalaa kumandi poostiin kiraa hawwatii ulfa daa'iman gudeetaa jira kuni dabaa fi jira addunyaan gurra nuufira ammas gad dhufe koloneel mangistuun biraa kaan ajjeesee kaawwanii dhaguure akkuma alii muusaa irra garmaamaa tirtidha ammas gad dhufe koloneel mangistuun biraa kaan ajjeesee kaawwanii dhaguure akkuma alii muusaa irra garmaamaa tirtidha. hedduu nama ajabsiisa ammoo osoo walumaanteen ani kan na dinqisiisu yeroo hedduu sillee dordofa iddoo hiriiraatii fi iddoo garagaraatitti yeroo si argus achumatti waan uumteetiin ummata keetii dhaamsa dabarsitu waan daqiiqaa 2-3 keessatti dhaamsa kee kan fixattu kana wanta kana itti yaaddeeti moo sila barreeffatteetumaan deemtaanani kana dinqisiisu yeroo hedduu waan kana. Kuni ka rakkoon ummata keenyaa keessatti dhalanne keessatti guddanne keessa jirra keessa deemaa waan jirruu fi waan onnee fi mataa fi sammuu keenya keessa walitti hidhattee jirtu waan taatee fi wanti jechuu barbaannu wanti hojjechuu barbaannu nu keessa dubbata. Kanaaf waan yaanni keenya kanaan walii hidhataa ta'eef keessatti dhalanne keessatti guddanne keessa jirra keessa deemuuf teenna haga waan kana keessaa hin bahinitti. Kanaaf jechuudha haalli isaa kanaaf amma qabsoon itti wanni qabsoo irraa ka dubbachuu itti dandeenyu. Hedduu nama dinqisiisa artiist jeneraal Umar Suleyman nama kennaa addaa qabu dhugaa nama baay'ee ani dinqisiifadhuudha akka mataa kootittis akkasuma uummanni Oromoo hedduun isaanii dhugaa dubbachuudhaaf iddoo garaagaraatis bilbilanii jeneraal artiist Umar Suleyman nu affeeraa kan jedhan kennaa addaa nama qabuudha. Nama Oromoon jabeeffachuu qabuudha akkasumas uummanni Oromoo bakka gaarii siif qaba bakka addaa siif qaba kanuma waliinuyyuu dhaamsa sii dabarsuu barbaada hedduu tokko galatoomiin siin jira mee egaa kanatti aansuudhaan ammas gaafii biraatitti si dabarsaa qabsoo ammaa kana biyya keessaa fi biyya alaatti uummanni Oromoo godhaa jiru kana bu'aan isarraa argame laafinni yookaan ammoo jabinni isa hedduu jiru mee akkamittiin ilaalta qabsoo amma uummanni Oromoo alaa fi keessaan itti jiru kana. Kuni haalli amma qabsoon biyya keessaa biyya alaa jirtu akkam bareeda keessattuu qabsoon biyya keessaa qawwee jala waan galtee fi diinaan kokkee wal hudhee qabee ummataa fi qeerroonis socho'aa jira. Ummanni biyya alaas ammootu hin rafne ka'eetiin hinjifannoo guddaa galmeessee jira. Hinjifannoo guddaa galmeesse takkaayyuu haga amma sochii biyya alaa kana goonu kana keessaa imbaasii karra ga'uu hin dandeenye. Baran ammoo qeerroof qarreen imbaasii seentee cubsiiftee alaabaa ofii fannifte. Kanaaf haalli amma kun deemu kun ammoo qeerroon biyyaa qabsoo itti finiinsee bufee qeerroon alaa naftanyaa irra imbaasii cufe eebata bilsiginaan badda uummanni tufee kufaa biyyoot kaasee sawalli dhufe qeerroon biyyaa qabsoo itti finiinsee bufee qeerroon alaa naftanyaa irra imbaasii cufe eebata bilsiginaan badda uummanni tufee
كفا بيوت كاسة زوال دوبي بكرة الدنيا كار سيرامور بكرة غافا أورمون دي دبين تمر بكرة الدنيا كار سيرامور بكرة غافا أورمون دي دبين تمر تيسو تشوسي وكما جروني تيسو تشوف نادا تشي تيسو تشوسي وكما جروني تيسو تشوف نادا تشي فول دورا مالي dubatin deebitu oromoon amma achi itti sochoosi itti sochoosi bakkuma jirruun itti sochoofnaa dachee itti sochoosi bakkuma jirruun itti sochoofnaa dachee fuuldura malee dubatin deebitu oromoon amma